ugguranii beelofte. Gubbaraan itti cufanii beelofte. Galaanaan itti cufanii beelofte. Lafarraan itti cufanii beelofte. Miidiyaan addunyaa hundi soba gabaasuudhaan beelofte. Gandi isiif warri dhiiga isii warri ollaa isii ganuudhaan gantummaa qofatti osoo gabaabbatee gaariidha walii galtee Israa'eliin aduwwii nama nyaataa wajjin jiraachuudhaan beelofte Gazaan. Har'areef tana gabaasni bahe. Ummanni Gazaa namni 800 guyyaa lama waan nyaanne. Nama 800 addunyaa piizaa fi foonii fi lafee waan nyaattu wallaaltee addunyaan lafatti gaffacaasaabtu kana jidduutti namni 800 guyyaa lama waan nyaanne jechuun baay'inni. Yeroo namoonni nama keessaa du'u dhimmi kun dhimma waa takka namatti hin fakkaanne akka wannummaan takka hin jirreetti miidiyaan keenya ka dhoqqee fi raqaa fi wasakka hunda ol guuree hafarsaa oolu har'a uummata siin du'aa himaa guruu dadhabdan. Ummata Muhammadii miti isin rasuula Rabbii ittiin amanne Nabi Muhammad itti rasuula Rabbii amaana biyya sadii ummata Muhammadii kennatanii dabra rasuul sallallahu alaihi wasallam. Makka, Madiina, Falastiin biyya sadantun waqfun lil muslimiin qabeenya Arabaati miti qabeenya nama dhuunfaa mootummaa tokkooti miti waqfii qabeenya ummata Islaama hundaati. Rasuuli Rabbii amaana ummata Muhammadii kennatu amaana ummata ofiitti. Amanuun kee gaafa jum'aa mudawwara tokko fattee yookiin shiitaa fi shiishinii fi minaaminte tolfattee salawaata buusuudhaan Nabi Muhammad irratti amanuun kee kana mirkanaa. جتش أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سيأتي على الناس زمان يصلون على النبي ولا يصلون لله. زمان تكو زمان فوتا صلوات أبو فتيقرون صلاة تجد إمام أحمد برسان كيس جرة أرسنال سيهنك أتم مني غزة مليون هجنكو نمال قونا فوان قونا قبل عشان قلت بويتشاقو فانجرم ديقرسي خلت ضد تنجرات فكينيا كرا قطرين غرغرون دندس قطر دابتا قبتي كرا دبداتين ديقرسا كما تيك توكي في مالي رت فرساء التخنا وما تجزات في كرا قطرين ديقرسا قولوا لي دندامر بل بنا حتى كرا سعود عربيا كيسان ديقرسين دندام سعود عربيا ديقرسا بكتولي فنان تجرا يوجفوا أبنين بيقون ديقرسا كرا تركي تنقر مجرا الهلال الأحمر التركي ديقرسي نياتاتو قولون أن تتا ساوث أفريكا وفيك يادك إرقي ومتى كبجمع من اسم إسلام ربي ساني هاكن أسو أمنتي في نانما في إيغان وليت تكون تإن ساوث أفريكان موتما الإساني إسرائيل من مرتد أبي الدنيا تنرى أسو بليين لما إسلامني روزا جلق لبت أمي أسو لكو جلت كفيتاو هل لجعفك أي وات إيغار قلتشوك وفافي قبصون إسابه الله في وان براكي ستي أمي ساوث أفريكان أرضي سنيكاتي إسرائيل من مرتد أبدي وفي أرجع ساوث أفريقيا أمتك إنك بجماعة تجرو قافة أني إيربورت بيسني جبوا على فلسطيني نسمة بيجي سجران توجتي فلسطين بكمان ديلان كيب تاون مسجد القدس كجد بك ديجسي أمتا غزة ولك أبا مجرى ندندام توك لما فا غزة غرغروف أكريف سننجر إجتش ميديا فايدم فيسبوك قبضت تيك توك قبض انستغرام قبض وانا ضد قبض سيرا فيسبوك هاكن نستيسن اغوريكو فايغادو تي متانس نوندي كينيا متانسار داران تا ننجرا سغاليتي ترويجي سوتشوسي ددبد دعاي غدي يوسن ددبدي افانكي قبد دعاي غزان دبتين غزان مالين نيدين ماتو سنغال جنجدين dura biyyatee sanii dubbadhaa mata duree jedhu akka waan nuti takka biyyaa dubbanneen beeynetti har'a hirribaa kaatee sochoomaan dhiqatiin namatti haasa'u. Har'a ummata sadarkaa waan nyaatu dhabee Gazaan anmee seenaa dubatti naa deebisu. Gaafa lola addunyaa lammaffaa xumuramu lolli addunyaa Soofiyeetii fi Ameerikaa jidduutti gara xumuraatitti warroota isii wajjin waliigaltee godhan biyyoota lamaan kana jidduutti hafarsaa cimatu ture bara 1948 raaga bara 1949 gaafa Berliin Soofiyeetiidhaan marfamte. Gaafa Berliin Soofiyeetiin marfamte bara 1948 raaga bara 1949 baatii 11 jedhama seenaa keessatti. Uummanni sun miliyoona 2.3 Gazzaanarra miliyoona 2.3 Gazzaanarra uummanni sun miliyoona 2.2 gaafa san
وان كرفاوان اسن أجائب مي ولتناك أبداني سيناد في التاريخ دبيتنا قلبيسا بنا سموك إسن قبتما تاريخها في information أقار رئيسني في داجرة داتا قبتما قافة برليني سوفيتي مرسي أقوري جلا في قبان كرا بابورا شوفي كرا غلانا شوفي كرا كونكولاتا شوفي كالتي قبران شوفو في يويتا إني يادت أمريكان شابسينو في deeggarsa godhee uummata sanii. Deeggarsa sammee walitti naa guduun fitanii naa qalbisa. Deeggarsi gaafa san Ameerikaa wajjin biyya torbatu Birliinii deeggarsa godhe. Kanaadaa, Biriteen, fakkeenya Awustiraaliyaa, Saawuz Afrikaa gara biyya torbaati. Aljasrul seenaa keessa akka beekamu dildila qilleensaa guddicha jedhamuun beekamu kabara 1948 mee tartiiba daataa isinii himaa dhageeffadha. Sakandii 30tti adada sakandii 30tiin xayyaara tokko bu'a Birliinitti nyaata qabate. Sakandii meeqa isin jedhe? Sakandii 30tti. Nyaata, dawaa, uffata, boba'aa waan akka konkolaataaf ta'u meeshootii barnootaa ijoolleen ittiin barattu uffannaa wajjiin sakandii 30tti xayyaara tokko bu'a. Sakandii 30tti xayyaarri tokko itti bu'u sa'a tokko keessa xayyaarri Birliiniin gubbaa barrisu awaannisa fakkaata kan nyaataa fi dhugaatii fidee dhufu. Ameerikaa akka daataa waliigalatti gabaasetti gaafa deeggarsa sanii geejjiba 200,000 fi 77,000 goote Ameerikaan deeggarsa Birliiniif. Gaafa lola addunyaa lammaffaa xumura bara 1948 irraa haga bara 1949tti baatii 11. Nyaanni gosa meeqaan hatta sadarkaa helikooftara muraasa fidanii karameellaa mimmi'aa waan akka chokoleettii jaanxilaadhaan gubbarraa itti gidiroobsan. Carraan godhu. Har'a gazzaan ummanni walakkaa biyya Arabaa teettee ummata ruuza qumaamatti gadi naqu zubaalatti gadi naqu jidduu teettee ummata lukkuu tamtu jiituudha tamtu goyduudhaaf filu jidduu teettee har'a gazzaan. Dawlaa Islaamaa biyya Islaamaa addunyaa keessa biyya meeqa jira? Biyya 193 fi biyya 195 jidduu jira. Biyya lama beekamtiin hin kenname Falastiin fi Vaatikaan keessaa yoo baafne biyya 193 jira addunyaa gubbaa. Yoo Falastiin Vaatikaan itti daballe waan akka Taayiwaan biyyoota Chaayinaan beekamtiin kennineef waliigalee goone biyya 195 jira addunyaa gubbaa. Kana keessaa biyyi Islaamaa 57. Kana keessaa biyyi Arabaa 22. Biyya hagana gahu keessaa namni aanan xuunxoo daa'imni tokko hodhu dhugu Gazzaadhaa dhiheessu dhabame. Waggaa 2 keessatti deeggarsi dawaa yeroo 30 qofa gara Gazzaa qajeele. Maalirraa akkana ta'e wanni kun? Arabni maal taate? Hin duute? Hin dhumte? Kuni dadhabina osoo hin ta'in salphina seenaati. ما مر تاريخ أقذر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحقبة. تكاسينا أجاء فكتان سلبتان أمة محمد كيس تكاسينا أكبر كان أدب ربكم دبسا دبدي بها دولة عثمانية عباسية ممالك الدولة دولا قدان رسول ربي بودر حقا قاف دولا أمورة عثمانية عبد الحميد الثاني رد الأمتتي دولة ديك صدومي توكو الدبري صدومي توكو كان كيسة تكاسل بإني جزر ردتي بران أرقامي بيكو سينا كيستي بيلي كان أولي أرقامي سنين جدي شاينتي مليون صدوم الدومي قاف توبيا كيستي دروسينا دوري كيستي نما مليون توكو قلت دومي بيلان بيوت الدنيا كيستي مليون أنك دومي حسابا قبو قروك غزا بيلا ميتي بيلي السودة namni 800 guyyaa 2 guutuu waan nyaanne jechuun ijoollee daa'imman luqqaatee quncaatee huuqqattee dhumtee wanni adaaba Gazzaatii fi adaaba duniyaa tanarra dabre adda godhu maal beektaa? Wanni Gazzaa keessatti ta'e hundi
yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, tiiktookiidhaan kallattii hundaan addunyaa guutuu gabaafamaa jira. Gabaasa kana hunda keessaa maa harraka saakinan illaa man rahima rabbi. Nama rabbi rahmata godheef malee wanni itti socho'e tokko hin jiru. Maaltu akkana godhe addunyaa? Maaltu akkana godhe? Gara biyya Arabaatti deebi. Biyya Arabaa dallansuu Ameerikaa sodaatti. Hundi isiituu keessaa muraasa yoo taate malee maarii kafaltee adda waggaatti. Maarii heerumaa. Tiraamp guyyaa 3 keessatti baha giddu galeessaa baatii muraasa dura dhufee ziyaaree deemetti doolaara Ameerikaa tiriliyoona 5.1 fudhatee gale. Biyya 3 qofa keessaa. Qaxar kophatti xayyaara bittee kenniteef Tiraampi deeggarsi Gazaa har'a hin jiru. Dhugaadha Qaxar haga tokko karaa dippiloomaasii jaarsummaadhaan waan adda addaatiin bira dhadhaabattee jirti. Biyyoonni biroo taxubee waliigaltee guututti farraman Israa'elii wajji. Ulaagaalee waliigaltee keessaa tokko yoo Israa'el waan feete dalayde calisuudha. Dallansuun Ameerikaa Israa'eliin hadha tuqu jechuun Ameerikaa dhahu jechuudha. Israa'el jechuun biraanchii baha giddu galeessaati Ameerikaan qabdu. Ameerikaa lammaffaa giddu gala bahaa jiru jechuudha. Israa'el jechuun yeroo ammaatti. Waraan Ameerikaa 40,000 ol biyya Arabaa keessaa maal godha? Maal tiksu fachi ta'a? Waa gara 7 fachi ta'a jedha warri waa dubbisu, warri waa gabaasu. Tokkoffaan Israa'eliin eeguufi. Israa'el biyyoota ofirra sodaattu keessaa Turkiyaa, Iraanii fi biyyoota Arabaati. Kana mataa keessa gaccabsuuf immoo biyyoota kanneen keessa Iraanii fi Turkiyaa keessaan qabdu Ameerikaan garuu biyyoota 17 biyyoota jiran kaawwan keessaanii qabdi. Kuwaitiin keessaan qabdi 12,000. Qaxariin keessaan qabdi 3,000. Al-Kharjii ni qabdi. Khamiisii ni qabdi. Marra Dhahraanii ni qabdi naannoo Bahraynii bakka 3 qabdi. Kun guutuu maaliif achi ta'a? Tokkoffaa Israa'eliin tiksuudha. Yoo biyyoota tana keessaa namni tokko ija babaase Israa'elitti asuma mataa keessa jim gadi godhuuf tokko. Lammaffaa baha giddu galeessaa kun biyya qabeenyaan badhaadhe keessatti waan akka boba'aadhaan, warqiidhaan asii guurama addunyaa biraatti. Ameerikaan parsantii 40 karaa kanaan guuratti biyyoota Arabaa keessaa qabeenya isii. Kanallee tiksuuf olaantummaa. Inni sadaffaa biyyoonni baha giddu galeessatti dhihoo jiran biyyoota Ameerikaan ofirra sodaattu keessaa asiin Raashiyaan kaluudha, asiin Chaayinaan kaluudha, asiin Afrikaan kaluudha, asiin Doolaan Arabaa kaluudha, asiin Iraaniin kaluu biyyoota adda addaa kana to'annoo onnee aalamaa gubbaa qubatuuf giddu gala bahaa irratti waraana kee achirra raabsitee achi keessa qubsiisuudha. Kuni mata duree dheeraadha. Gara Gazaatti haa deebinu. Gazaan har'aa ummata munaafiqa suuraa mudawwar uffatee suuraa islaamaa uffatee fatwaa kennu jira. Jirdura Hamaas maaliif waraana eegaltee ummata ficcisiifteedha. Amma sa'aatii kana waa'ee Hamaas haasa'ama. Sa'aatii kana maaliif Gazaan dura maaliif likkii ofiitti hin dhaabbanne maaliif Israa'elii wajjin ol eegalte amma sa'a kana haasa'ama. Akka nama keenya garii wayitamma mobaayilii hattuun karaatti si harka hattee ati dura bilbila guddaa kana amma deemtas hin jedhaa bara. Badee in sirreeffattaan yookiin bitattaa rabbiin bilbila biroo fiduuf tana si harkaa gate hin jedhee abdii sitti hin godhu. Ati dura bilbila maaliif bilbila guddaa kana harka qabattee deemte bilbila xiqqaa bitattee xiqqaa harka qabattee guddaa mana keetti maan deemne sin jedha. Wayita mobaayilii si harkaa baddu namni keenya. Sa'aatii kana amma bilbila maa qabattee deemtaa jedhama. Sa'aatii silaa fitna. Amma fakkeenya soomuun shari'aa islaamaa keessatti ibaadaawwan gurguddaa keessaa tokko. Garuu guyyaa iidaa soomuun haraama. Soomni guyyaa iidaa amma maasiyaa ta'a. Maaliif bakka isaatii miti? Wanni bakka isaatitti yoo soomte amma maasiyaadha soomni guyyaa iidaa soomte fakkeenya haraama. Bakka isaatiin alatti haasa'uun har'a sa'aatii kanatti dura maaliif lola eegalte warroota jedhuuf isinii kaa'e keessa tarii guututti beekuu dhabuun mala. Kanaaf mee garaa har'a dubartiin deettee Gazaa keessatti bishaan ittiin dhiiga ofirraa dhiitu dhabde. Ta deettee ciiftu ilmoon irraa bahee waan ittiin hoosiftu dhabdee bishaan bulbultee afaanin naqattee bishaan san ho'aa san afaanitti dhiitti mucaa. Ummata biliyoona 2 jidduutti. Ummanni Gazaa waan nyaatu dhabee
tuqeetii yookiin daakuu muraasa wahii argate biyyeedhaan waliin makee bishaan itti naqanii xiqqishuu wahii ijoollee funyaanitti ulan ummata kana guutuu keessatti. Ummanni Gazzaa har'a ardi isaa keessa boombaan hundi ciramee ummata miliyoona lamarraa mabraatiin dhaamee ummata miliyoona lamarraa intarneetiin ciramee ummata miliyoona